Tole kadhata nu godhameef hongeelaa kadhata nuuf godhan waaqayyo karaa addaan isinaa eebbisu eebbifamaa jedhaa qorannaa keenya kallattiidhaan yoo jalqabnu lammaffaa Qorontos boqonnaa 13dha kanarra jalqabnu 12 lakkoofsa dhumaa yaada akka jiru tokkoon dubbisaa turre especially 20 kaleessa irra deddeebi'aa dubbisaa turre ammas 22 dubbiseen 23 jalqaba boqonnaa 13 jalqaba 20 irraa yommuu dhufu akka ani itti isin arguu barbaadutti isin hin argu ta'a isinis akka itti an arguu barbaaddanitti anan argitan ta'a qoccolloon hinaaffaan dheekkamsi ofittummaan maqaa namaa balleessuun dhoksanii nama hamachuun of bokoksuun gara dhabuun isin gidduu jira ta'a jedheen sodaadha jedha. Kunniin hundinuu faallaa jaalalaati. Faallaa Kiristoosin of keessaa qabaachuuti. Kiristoosin of keessatti yoo qabaanne kun hundinuu keessa keenyatti argamu. Kun ammoo iddoo dhaabannee waan nu kuffisuudha. 21 irraa deebi'ee gara keessa yommuu dhufu Waaqayyo waa'ee keessaniif ganna deebisee namoota baay'ee warra kanaan dura xuraa'ummaa laalummaa jireenya gadhiisii isa itti jiraachaa turan irraa yaada garaa isaanii hin geeddaratin na boossisuuf jira jedheen sodaadha jedhaayyuu. Namni qalbiin jijjiirratu yoo ta'e yoo jireenyi isaa kaleessa irraa hin jijjiiramu ta'e dhimma kanaaf na boossisuun isaa hin oolu jedheen sodaadha jedha. 13 irraa kanaan si'a sadaffaa gara keessa dhufuu kooti. Akkuma caafame dubbiin tokko dhuga baatu 2 yookiis 3 irra dhaabbataa jedha. Mee waa'ee dhuga baatu kana macaafa qulqulluu hundi keessaniyyuu baafadhaa. Yeroo tokko laallame. Dubbiin tokko dhuga baatu 2 yookiis 3 irra dhaabbataa jedha. Dhuga baatu jechuun nama waa'ee waan tokkoo beeku jechuudha mitiire. Fakkeenyaaf dhuga baatuu tokko yoo jedhe namni himannaa biyya lafaatti illee dhuga baatuudha jedhee na fudhate waan kana namni kun hin beekaa, waan kana namni kun na wajjin tureera, waan kana namni kun argeera jedhamee dhuga baatuun kun waamama jechuudha. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Dhuga baatuun 2 yookiis 3 irra maal ka ta'edha jedha? Kan dhaabbateedha jedha. Asuma boqonnaa 11 lakkoofsa 10 irraa waan tokko dubbata Phaawulos. Boqonnaa 11 lammaffaa Qorontos 11 irraa dhugaa Kiristoos isa na keessa jiruuti. Of jajuun kun kutaa biyya Akaayyaatti na dura hin cufamuu jedhaayyuu. Dhugaa isa eenyuuti? Dhugaa isa Kiristoos na keessa jiruuti. Maal jechuudha? Kiristoostu beeka jechuudha mitire? Sirriidha. Galee gidduudhaa jeeqaraa dhugaa isa Kiristoos na keessa jiruuti jedha. Okay, amma sirraa'eera. Dhugaa isa Kiristoos na keessa jiruuti. Waa'ee koo Kiristoostu beekaa jechuudha. Amma dhugaa waa'ee kanaati dhugaa waaqaati yoo jedhu waaqatu beeka jechuudha bitire. Dhugaa Kiristoos ana keessa jiruuti Phaawulos gaafa jedhu. Okay. Phaawulosiin keessa eenyutu ture jechuudha? Kiristoosis jira gasnee ilaalla. Naannoo lakkoofsa 5tti irra deemnee ilaalla. Okay. Boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti immoo Kiristoos sana keessa jiruudha jennee argineerra. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti immoo waan tokkotu jira. Gaafas ana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa anis isin keessa akka jiru beekuuf jirtu jedha Phaawulos. Tole. Kiristoos jechuudha Kiristoos ana abbaa koo keessa isin immoo ana keessa ani immoo isin keessa jedha. Phaawulos yeroo kaasu maal jedhee dubbate? Dhugaa isa Kiristoos ana keessa jiruutii jedhe. Dhugaa isa Kiristoos ana keessa jiruutii jedhee dubbate. Waan tokko akka laalluuf karaa kana wanti hin deemaa dhufaas. Waa'ee dhuga baatuu yeroo laallu Maatiyos boqonnaa 18-16 irraa akkas jedha. Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 16. Isin yoo si dhaga'uu dhabaate inni yoo si dhaga'uu dhabaate garuu dubbiin hundumaa amansiisaa dhuga baatota 2 yookiin 3 dhaabbata akka ta'utti isa 2 yookaan 3 jedhu kana mee dhuga itti xiyyeeffadhaa itti aansanii dubbinaan ta'e nama kan biraa tokko yookiis 2 of wajjin fudhadhu dhaqi jedha.
Sitti aansee nama meeqatti wajjin deemuu qaban? Nama lama yookiin immoo nama tokko. Inni tokko siidha jechuudha. Ani akkamitti akka inni ibse waan tokko waan laaluu waan barbaadeef. Nama kan biraa tokko yookiin lama of wajjin fudhadhu dhaqi. Siin ala maximum yookaan ammoo yoo baay'ate siin ala nama meeqatu deemuu qaba jechuudha siif dhugaa kan ba'u. Nama lama. Kana Kiristoos yeroo dubbatu waa'ee dhuga baasuu isaa anaaf dhugaa hin ba'aa jedhee waa'ee dhugaa isaaf baamuu yeroo dubbatu akkana jedhe yaada kana qabataniitu jedhee yaada Maatewos 16:18 irratti inni yoo si dhaga'uu dhabaate ati qaama tokkoffaadha. Dhabaate garuu dubbii hundumaa amansiisaa dhuga baatota lama yookiin sadiitti dhaabbata akka ta'utti nama kan biraa tokko yookiin lama of wajjin fudhadhu dhaqi jedha. Nama kan biraa tokko yookiin lama of wajjin qabadhu dhaqi jedha. Kanaaf Kiristoos waa'ee dhuga ba'ummaa isaa dhuga baatuun qaba yeroo jedhu Wangeela Yohaannis 8:17 irraa akka jedha. Seera keessan keessatti immoo dhugaan namni lama dhugaa ba'an hin fudhatamaa kan jedhu maal ta'eera jedha. Caafameera. Ani ofii kootii dhugaa nan ba'a. Abbaan inni ana erge immoo anaaf maal ta'a jedha. Dhugaan ba'aa isaaniin jedhe. Ila ani ofii kootii dhugaa nan ba'a. Abbaan inni ana erge immoo anaaf maal ta'a. Dhugaan ba'a. Amma waa'ee ofii kootii dhugaan ba'a jedhu kana 5:36-37 irraa akkana jedhu. Wangeela Yohaannis 5:36-37 irraa 36 irraa isa Yohaannis cuuphaan dhugaa ba'e irra kan dhugaa naaf ba'u qaba. Hojiin abbaan koo akkan raawwadhuuf dabarsee anatti kenne baay'eedha. Hojiin an hojjedhu kun abbaan akkan erge dhugaa naaf hin ba'a. Laal tokko hojiin an hojjedhu anaaf maal ta'a? Dhugaan ba'a. 37 irraa inni ana erge abbaan immoo ofii isaatii anaaf dhugaa ba'eera. Anaaf dhugaa ba'eera. Kanaaf ani ofii kootii dhugaa nan ba'a. Abbaan inni ana erge anaaf dhugaa nan ba'a. Hojiin ani hojjedhu immoo anaaf dhugaa hin ba'a. Jedhee Kiristoos akkamitti waa'ee dhuga baatuu akka inni dubbate ilaallaa kaan faarzer isin keessa deemtanii ilaaluu dandeessu. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Dubbiin tokko dhuga baatuu lama yookiin sadi irra hin dhaabbata. Kan jedhu isuma wangeela keessatti Maatewos 18:16 irratti caafame akka inni fudhateetiin jedhe. Of wajjin nama tokko yookaan lama. Maalidhaaf namni dhugaa ba'u kun beekuu qaba wanti inni isin jedheefi Luqaas 10:22 irraa maal jedha? Warri qorannaa kana keessatti kanaan dura lallaalaa turre irraa akka isin qabattaniif beekaman irra deebi'aara. Wangeela Yohaannis 10:22 irraa akkas jedhaayyuu. 22 irraa. Luqaas 10:22. Itti fufee namoota achi turaniif abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Abbaa isaa duwwaatu beeka malee ilmi eenyu akka ta'e kan beeku hin jiru. Ilma isaatii fi warra ilma isaatti mul'isuu barbaadetu abbaa beeka malee abbaa eenyu akka ta'e kan beeku hin jiru jedheen jedha. Kanaaf dhugaa ba'uudhaaf maal ta'uu qabaa? Beekuu qabaa. Kan jenneef jalqaba isa kana jechuudha. Tokko tole lammaffaa Qorontos 13:2 irraa akkana jedha. Ani yeroo lammaffaa dhufetti warra kanaan dura cubbuu hojjetan warra kana hundumaas yeroo deebi'ee dhufe akka isaan hin qusanne qixaaxadheera. Qixaaxadheera inni jedhu kun of isaan eeggachiiseera jechuudha. Of eeggannaa isaaniif kenneera. Akkuma qixaaxadhe immoo amma utuun akkasuma jechuudha miti qixaaxadheera jechuun. Mee maal jechuudha qixaaxadheera inni jedhu kun? Akeekkachiiseera. Of eeggachiiseera akeekkachiiseera jechuudha. Amma utuun isaan bira hin jiraatinis isaan nan qixaaxadha. Of eeggannaa isaanitti nan kenna. Otoo isaan bira hin jiraatinis. Maaliif Qolaasiyaas keessattis
eenyu tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 irratti yeroo laallu hanqaamaan isin bira jiru yoo ta'e hafuuraan garuu maal ta'a jedha. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa 3 hafuurri irraa akkas jedha. Fooniin yoon isin biraa fagaadheyyuu hafuuraan isin bira jira. Akka waan isin bira jiruuttis namicha waan akkasii hojjete irratti maal godha jedha mureera. Kanas an maqaa gooftaa keenya Yesuusiin godheera. Yommuu walitti qabamtan hafuurri koo humna gooftaa keenya Yesuus wajjin yeroo isin bira argamutti isinitti irratti walii gala jedha hafuurri koo. Akkuma Kiristoos jedhe jechuudha. Annan deema hafuura koo maal godha? Isiniif kenna. Isinitti gargar ba'u Maatewos 28:20 irratti maal jedha? Hamma dhuma baraatti ani yoo maraa isin wajjiniin jira jedha mitiiree? Kan akkasitti jiru akkuma Phaawulos jedhe hafuura isaatiin wajjin jira jechuudha. Phaawulos immoo maal jedha? Akkan Kiristoos hin fakkaadhe isinis maal ta'a jedha? Na fakkaadhaa jedha. Kanaaf hanqaamaa yoo isin bira hin jiraannes hafuuraan isin wajjin jira akkuma Kiristoos jedheetiin jedhe jechuudha. Hafuura koo isiniif ergaa isin wajjin ta'a. Amma dhuma biyya lafaatti akkuma inni jedhe isaan argineetiin jenne jechuudha. Iddoo biraatti immoo Qolaasiyaas keessattis yaada wal fakkaatu wayii kaayeetiin jedha. Qolaasiyaas boqonnaa 3 okay. Tole iddoo biraatti yeroo yaadumne kanaaf maal yaadni irratti kaasuu barbaade hanqaamaan isin wajjiniin hin jiru yoo ta'es hafuura kootiin isin wajjiniin jira isa Phaawulos jedhu argineetiin jenna jechuudha. Kanaaf kallattiidhaan gara qorannaa keenyatti yoo deebineetiin jenne boqonnaa 13 irratti waan ajaa'ibaati kan laalleetiin jennu isan qixaaxadha. Hafuura ammas yoo isin bira hin jiraannes akkuma yeroo isin bira jiru ammas maal godha jedha isin qixaaxadha. Ofiisin eeggachiisa. Hafuura kootiin isin wajjin jira waan ta'eef jedha. Sadiirraa Kiristoos karaa koo akka dubbatu immoo amantiisa barbaaddan hundumaa argachuuf jirtu inni isin keessatti danda'aadha malee garaa keessan kanatti dadhabaa miti jedha. Gara keessan kanatti dadhabaa miti. Inni isin keessatti lakkoofsa 3 kana Ingiliffi isaa Kiristoos akkamitti akka dubbata kana jedha. For though he was crucified, no. Since you were proof of Christ, speaking in me, Kiristoos isa na keessa jiruun, isa na keessaan dubbatuun. Akkuma tokkoffaa Qorontos 11:10 irraa laalla jechuudha. Na keessaa kan dubbatu eenyudha jedhaa? Kiristoosidha. Kanaaf amansiisa barbaaddan hundumaa argachuu jirtu. Ragaa hundumaa inni isin keessatti danda'aadha malee gara keessan kanatti dadhabaa miti. Kanaaf Kiristoos yeroo hundumaa maalidha? Danda'aadha. Ana keessaan kan dubbatu ammoo isa isin biratti dadhabaa miti inni jedhu. Ani yoo dadhabaa fakkaadhes inni na keessaan dubbatu immoo maalidha? Danda'aadha. Inni dadhabbiidhaan fannifame. Inni dadhabbiidhaan maal ta'e? Fannifame. Humna Waaqayyootiin garuu hin jiraata. Nuyis akkasuma isa duratti dadhaboota garuu humna Waaqayyootiin bu'aa keessaniif isin wajjin hin jiraannaa jedha. Bu'aa keessaniif inni jedhu Phaawulos maal jedha Filiphiyoosos 1:21 irraa yoo laaltaniif an duuti waan an barbaadu jedha. Jireenyi koo Kiristoosii. Duuti immoo waan an barbaadu jedhee ka'eeti yoon jiraadhe isiniif jedha. Yoon jiraadhe isiniif bu'aadha jedha. Kanaaf inni dadhabbiidhaan fannifame jedha. Kiristoos ija namootaatti foon uffatee ture waan ta'eef akka namaatti dadhabaa fakkaata. Humna Waaqayyootiin garuu maal ta'e jedha? In jiraachifame. Du'aa kaafame. Nuyis akkasuma isa duratti dadhaboota. Akkuma inni rakkate san nus maal ta'uu dandeenya? Rakkachuu dandeenya. Akkuma inni moo'e garuu nus maal goona jedha? Hin moona jedha. Tokkoffaa Qorontos 15:57 irraa qorannee turre 15:57 irraa maal jedhaa? Akkas jedhaayyuu. Waaqayyo jedha. Isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos moo'icha nuu kennuuf immoo galannaa ta'u jedha. Amiin. Isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos moo'icha nuu kennuuf galannaa ta'u jedha. Hin moonaa jedha. Amma dubbiin ijoon kiristaanummaa lakkoofsa 5 irra jirti. Dubbiin ijoon kiristaanummaa. Kiristaanummaan kenna mee kitaaba raajii irraallee iddoo kana dubbisee kitaaba raajii irraallee iddoo tokko isin dubbisa. Amantiitti qabamtanii jirtu yoo taatan isinumti of ilaalaa of qoraa
Yesuus Kiristoos isin keessa akka jiru dhuguma beekture yoo akkas ta'uu dhabaate isin qorannaa sanatti maal ta'uu keessan jedha. Kufuu keessanii jedha. Kitaaba raajii irraa mee waan tokkoon isin dubbiseen deebi'een as deebi'a. Akkas jedha Review in the Herald Jaanuwaarii 24/18/93 paragraafii 7ffaa irraa akkas jedha. Those who have no time to give attention to their soul. Namoonni xiyyeeffannaa addaa lubbuu isaaniitii kennuudhaaf yeroon arganne jedha. To examine themselves daily whether they be in the love of God. Kan ofii isaanii of hin qoranne jaalala waaqaa keessa jirramoon jiru jedhaa yeroo hundaa kan of hin qoranne jedha. And to place themselves in the channel of light. Of qoratanii chaanaalii yaa'aa ifa samii irra kan of hin dhaamne jedha. Yaada gubbaa kanarra isin deebi'a. Namoonni lubbuu ofii isaaniitiif xiyyeeffannaan kennine. Namoonni yeroo hundaa of qoranii jaalala waaqaa keessa jiramoon jiru jedhanii of hin laalle. Namoonni chaanaalii ifa samii kallattii ifa samii kanarra of hin dhaamne jedha. They will have the time to give a suggestion of Satan. Seexanaaf yaada isaanii kennuudhaaf immoo dirqama yeroo argatu jedha. And then working out for his plan. Achiin booda karoora seexanaa raawwatu jedha. Hubadhaa. Yoo xiyyeeffannaa addaa lubbuu keenyaaf hin kennu ta'e, yoo yeroo hundumaa of hin qorru ta'e, yoo yeroo hundumaa chaanaalii ifa samii irra of hin dhaamnu ta'e, seexanaaf hojjetaarra karoora isaa galmaan gaarra kun dirqama. Kanaaf filannoon keenya jechuudha. Tole maal jedhaa? Mee isinumti maal godhaa? Qoraatii of ilaalaa. Yesuus Kiristoos isin keessa akka jiru dhuguma beekture yoo akkas ta'uu dhabaate isin qorannaa sanatti maal ta'uu keessan? Kufuu keessanii. Okay. Eenyutu isin keessa jiraa dhagaafiin guddaan? Phaawulos maal jedhee ture? Ana keessa eenyutu jira jedhe? Tokkoffaa Qorontos 11:10 yeroo dubbifnu qara. 11 tokkoffaa Qorontos 11 yeroo dubbifneet hin jennu lammaffaa Qorontos 11:10 yeroo dubbifnu dhugaa Kiristoos isa ana keessa jiruuti jedhe. Eenyu sana keessa jira jedhee? Kiristoos. Galaatiyaa 2:20 illee dubbata. Kanaan booda namni kan jiraatu Kiristoos ana keessa maal ta'a jedhe? Jiraata. Kanaaf mul'ata irratti illee balbala dhaabadhee dhadhaa eenyullee balbala na jalaa bane amma maal ta'a jedha Kiristoos? Obboleessa wajjin baatanii nyaadhaa jedha. Gaafii guddaa sittiin kaasa. Yoo Kiristoos miti qaama biraatu na keessa jira kaseenaa jedhaarru ta'e Kiristoos balbaluma dhaabatee afaaraa nummoo namni biraa keessa keenya akka seenuuf affeeruudhaaf qophoofneerra jechuudha. Qaamni biraa Kiristoosiin ala keessa keenya maal ta'uu hin danda'u? Seenuu hin danda'u. Sababni isaa namummaa keenya ka beeku Kiristoos waan ta'eef, jajjabeessaan iccita keenya beeku Kiristoos waan ta'eef. Kanaaf eenyutu isin keessa jira? Qoraatii of laalaa. Yoo Kiristoos isin keessa jiru ta'e qorumsa kanatti maal ta'uu keessan jedha? Kufuu keessanii. Qolaasiyaas 1:26-27 ni dubbisa. Yeroo baay'ee irra deebaa dubbifanna dubbii humna qabuudha waan ta'eef. Qolaasiyaas 1:26-27. Dubbiin kun bara durii jalqabee dhaloota turan dura dhokatee ture. Amma garuu warra Waaqayyoof qulqullaa'anitti mul'ifameera. Waaqayyo dhoksaa ulfinaan guutuu kana warra saba isaa hin ta'in keessatti agarsiisuudhaan warra kan isaatitti beeksisuu jaallate. Dhoksaan mul'ifame kunis Kiristoos isa isin keessa jiruudha. Inni ulfina isin argachuuf jirtaniif maal keessan jedha? Abdii keessanii jedha. Amiin. Kanaaf qoraatii isinumti maal godhaa? Of ilaalaa. Yoo Kiristoos isin keessa hin jirre qorumsa kanatti maal ta'uu keessani? Kufuu keessanii. Jaarraa akka jedha Phaawulos. Nuyi garuu kanatti hin kufnee jedha. Sababni isaa Kiristoostu nu keessa jira waan ta'eef. Lakkoofsa 4 maal jennee? Kiristoos karaa koo akka dubbatu nu keessaan akka inni dubbatu jedha. Kanaaf Kiristoos nu keessa jira waan ta'eef jaarratti nu karaa kana kan maal taane miti jedha. Kan kufne miti. Kanas akka isin beektan nan abdadha jedha. Iccita kanas akka isin beektan nan abdadha. Isin waan hamaa akka hin hojjenneef nuyi Waaqayyoon hin kadhanna. Nuyi waan kufne yoo fakkaanne iyyuu isin immoo waan qajeelaa akka hojjettaniif malee nuyi qorama sana darbuun keenya akka mul'atuuf miti. Nuyi dadhabdoota yoo fakkaanne iyyuu nuyi Waaqayyo isiniif kadhanna akka isinis maal hin taaneef hin kufneef.
kan kufne yoo fakkaanne iyyuu ka jedhu Kiristoosiin of keessaa kan dhabne yoo fakkaanne iyyuu jechuudha. Sababni isaa qorumsanitti kuftaniittu ka jedhu sababiin kufuu kanaa maalidha? Kiristoosiin of keessaa dhabuudha miti. Akka isin hin kufneef isiniif dubbatu. Dubbadha. Yaa nuyi waan kufne yoo fakkaanne iyyuu Kiristoosiin of keessaa waan hin qabne yoo fakkaanne iyyuu isin immoo waan qajeelaa akka hojjettaniif malee nuyi qorama sana dura darbuu keenya mul'isuuf miti. 8 irraa nuyi dhugichaaf hojjenna malee dhugicha irratti maal hin goonu jedha. Hojjechuu hin dandeenyu jedha. Dhugicha irratti hojjechuu hin dandeenyu. Dhugichaaf maal goona malee hojjenna malee dhugicha irratti hojjechuu hin dandeenyu jedha. Kana yeroo tokko Kiristoos akkas jedhee ture dhimma tokko irratti. Namoota isa duukaa bu'anii gaafa dhoogganii jedhanii mee jalqaba fakkeenya 21:30 waliin dubbifan. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 21 lakkoofsa 30 irraa akkas jedha. 21:30 irraa ogummaan yookiis hubannaan yookiis mareen Waaqayyoon mormee dhaabachuu danda'u hin jiru jedha. Yoo ogummaa ta'e Waaqayyoon mormee maal ta'uu hin danda'u? Dhaabachuu hin danda'u. That's it. Ogummaan yookiis hubannaan yookiis mareen Waaqayyoon mormee dhaabachuu maal hin ta'u jedha? Hin danda'u. Dubbii humna qabudha kun. Isa mormee eenyullee dhaabachuu hin danda'u. Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 39 irraa Tekstii lama tokko dubbifanneen deebinee qorannaa keenyatti deebinaa. Maarqos 9:39 akkas jedhaayyuu yaada Phaawulos nuti Kiristoosiin mormuu dandeenyu jedhu kana gaafa deeggaru akkas jedhaayyuu 39 irraa. Kunoo hafuurri hamaan mucaa Luqaasin baasee Maarqos 9:39 irraa akkas jedhaayyuu. Yesuus garuu isa hin dhoowwinaa namni maqaa kootiin hojii aangoo hojjete dafee immoo waa'ee koo hamaa dubbachuu danda'u hin jiru jedha. Maqaa kootiin hojii aangoo qabu hojjetee daddafee waa'ee hamaa namni dubbatu maal hin ta'u jedha. Hin jiru hin dhoowwinaa jedha. Ibroota 2 boqonnaa 3-4 jiru isin dubbifadhaa. Gara qorannaa keenyaatti deebina. Amma dubbiste maalirraa? Inni anamman dubbisee Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 39. 38 irratti isa biraa deebisuudhaaf yaalanii turan. Dhiisaa jedheen namni maqaa kootiin waan hojii humna qabu hojjete dafee anarratti hamaan dubbatu. Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 3-4 isin dubbifadhaadhaa. Gara lammaffaa Qorontos boqonnaa 13tti deebina. 9 irraa akkas jedha. Kanaaf nu dhugichaaf hojjanna malee dhugicha irratti hin hojjannu. Ogummaa isa Kiristoos ana keessa jiru jedhee gubbaa irratti ifa godhee waan dubbataa tureef waa'ee Kiristoosiin of keessaa qabuuf kana dubbate. Nu yeroo dadhaboo taane isin immoo jaboo taatan hin gammanna jedha. Nu yeroo dadhaboo taane isin immoo jajjaboo taatan nu maal taana jedha Phaawulos? Hin gammanna. Akkasitti fiixaan akka baataniif Waaqayyoon hin kadhannaa. Xiyyeeffannaan guddaan inni kan Phaawulos akka isaan galma ga'aniif akka amantoonni waldaa jabaatanii isa caalaniif malee isaan caalee nama tokkos caalee karoora mul'achuu akka inni hin qabne argineet hin jenne jechuudha. Kanaaf of gaddiqqeessaa nama ol qabuun karoora wangeelaa. Tole, kanirraa aboo isa gooftaan ittiin diigu aboo isa gooftaan ittiin diigu utuu hin ta'in ittiin ijaaruudhaaf anaaf kenneen yeroo gara keessa dhufu akka isinitti hin hammaannetti utuu isin irraa fagoo jiru kana isiniif caafuu kooti jedha. Yoo isin bira dhufe akka hammaannetti isiniif maal gochuu kooti jedha. Kana isiniif caafuu kooti. Hojii gooftaan akka ijaaruuf anaaf kenne akka diiguuf miti. Kanaaf obboloota koo dubbii kana qorachuun keenya dhugaa irratti wal ijaaruudhaaf malee dhugaa irratti maal gochuuf miti? Wal diiguuf miti. Ogummaan, mareen, hubannaan waaqa irratti ka'e maal hin ta'u jenneerra? Hin dhaabbatu. 11 irraa ammas obboloota koo nagaatti taa'aa. Karaa keessan qajeelfadhaa. Waan nu isinitti dhageessifannu yaadatti qabadhaa.
gorsa isa dhumaa dubbataara Phaawulos warra Qorontosiitiif. Irraan deebi'a. Ammas obboloota koo nagaatti taa'aa. Karaa keessan qajeelfadhaa. Waan nuyi isinitti dhageessifannu yaadatti qabadhaa. Waliif galaa. Nagaatti jiraadhaa. Waaqayyo inni jaalalaaf nagaa qabu isin wajjin in ta'aa jedha. Waaqayyo inni nagaadhaaf jaalalaaf nagaa qabu isin wajjin in ta'aa. Kana yeroo lakkoofsa tokko boqonnaa tokko irra dubbifnu boqonnaa tokko lakkoofsa 2 irratti Waaqayyo abbaan keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana nagaa isiniif haa kennu jedhee jalqaba. Nagaa yeroo jalqabu. Yeroo xumurus akkasuma jedhee akka inni xumuraaru arginee isin jenna jechuudha. Waaqayyo inni jaalalaaf nagaa qabu isin wajjin in ta'a. Yaada qulqullaa'aatiin wal dhungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa. Yaada qulqullaa'aatiin wal dhungachuu isa cubbuun faalame isa seexanni hojii ofii godhate isa ammaa kana oduu hin taane qulqullaa'aa isa jaalalaa isa dur yeroo dhumaan daa'ima tureyyuu konfiraansii irra turre gaafa dilbataa gaafa gargar galuu barbaadu namni maal godha walitti marmee walammatee wal dhungatee walitti boo'ee gargar gala. Isa qulqulluu jechuudha. Isa kan cubbuun faalame miti. Warri Waaqayyoof qulqullaa'an hundinuu nagaa isiniif dhaamu. Lakkoofsa ishee dhumaa sana irratti tiksii tokko lama laallee gara dhumaatti fini. Ayyaanni gooftaa Yesuus Kiristoos. Ayyaana jechuun maal jechuudha? Ayyaana jechuun maal akkamitti hubanna ayyaana jechuudha? Kenna akkasumaanii fakkeenyaaf duuti siif malaa du'a kana sii dhiisuu du'a sirra dabarsuu qofa oduu hin taane akka obboleessa ofiitti namni kun yoo silaale akka qaama ofiitti yoo silaale kun ayyaana jedhama. Fakkeenyaaf Phaawulos daandii Damaasqoo irratti Kiristoos gaafa isa qabe maaf naari'atta jedheen miti. Maaf naari'atta jedheen. Achiin booda garuu Anaaniyaanuu hojii hamaa isaa gaafa Kiristoositti himuu barbaade Kiristoos immoo akkana jedheen. Dhiisi jedheen hojii gaariidhaaf maal isa godheera kana booda jedheen isa dibeera. Kun ayyaana jedhama. Fakkeenyaaf dubartittii ishee ejjituu namni hunduu dhagaadhaan dha'uudhaaf gara Kiristoos fide miti. Achi booda namni cubbuu hin qabne ishee haa rukutu gaafa jedhe namni hundinuu cubbuu ofii qabatee maal ta'e sokke. Eenyu qofatu cubbuu ofii dhiifama argatee gale? Dubartittii ishee ejjituu qofaadha. Namni kun hundinuu cubbuu ofii qabatee deema. Achiin booda itti deebitee cubbuun hojjetin jedhe ayyaana itti agarsiisuu inni jedhu isa kana jechuudha. Kanaaf kana kan nutti agarsiise eenyudha? Kiristoos Yesuus ofiisaatti du'ee nuuf. Okay, jaalalli Waaqayyoo eenyudha? Ergaa Yohaannis bira dhandhame. Ergaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 8 Waaqayyo jaalala waan ta'eef namni hin jaalatin Waaqayyo maal hin godhu jedha. Hin beekne Waaqayyo akka nu isaan jireenya argannuuf tokkocha ilma isaa gara biyya lafaatti erge. Kanaan jaalalli Waaqayyo nu gidduutti maal ta'e jedha? Mul'ate. Kanaaf jaalalli Waaqayyo ka jedhu kan tokkocha ilma isaa ittiin nu maal nu godhe jechuudha. Nuuf kenne jechuudha. Tokkocha ilma isaa nuuf kennuudhaan nu jaalate kanaan jaalalli isaa nu gidduutti mul'ate. Waa malee miti tuqaa kana adda adda baafnee akka ilaallu kanan barbaadaa jiru. Ayyaanni kennaa akkasumaanii abbaan kan ilma isaa nuuf kenne Kiristoos immoo ofii isaa dabarsee maal nuuf godhe? Nuuf kenne. Ergaa Yohaannis makana isa tokkoffaa 3:16 irraa maal jedheetiin jedha? Erga Kiristoos nuuf jedhee ofii isaa dabarsee kenne 3:16 irraa Kiristoos lubbuu isaa nuuf kennuu isaatiin jaalalli maal akka ta'e maal godhe jedha? Beeksise. Hubanneerra jedha. Jaalalli maal akka ta'e hubanneerra. Egaa nus immoo lubbuu keenya obboloota keenyaaf kennuu qabna jedha. Ameen. Kanaaf jaalalli Waaqayyoo kan inni jedhe karaa ilma isaa nu gidduutti mul'ate ilmi isaa mootuu jireenya ofii dabarsee nuu kennuudhaan ammas jaalala nutti mul'isa. Amma funcaa jaalalaa Waaqayyo abbaa biraa karaa gooftaa Kiristoos akkamitti akka nutti mul'ate nullee ammoo obboloota keenyaaf akkamitti akka dabarsaa qabnudha kan nu kennu. Tole lakkoofsa 13 irraa dubbii humna qabnutti dhufna. 13, 14 irraa tokkummaan hafuura qulqulluu hunduma keessa wajjiniin maal haa ta'u jedha? Haa ta'u jedha. Tokkummaan asirratti ibsamee
tokkummaa maaliiti ka jedhu mee duuba deebine ilaala. Efesoon irratti tokkummaa maalii qabaadhaa jedha? Hidhaa nagaatiin Efesoon 4:3 irraa. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeggachuudhaaf dhama'aa jedha. Tokkummaa maalii? Hafuura qulqulluu. Tokkummaa hafuura qulqulluu. Tokkummaa hafuuraa. Tole tokkummaa kana gaafa eegganne ergaa Yohaannis 1:2-3 dubbisa 3 irraa akkas jedha. 2 irraa dubbisuu dandeenya. Ergaa Yohaannis 1:2 jireenyi mul'ifameera. Nuyis isa argineerraa isiniif dhugaa baana. Jireenyi bara baraa isa abbaa bira ture nuyittis mul'ifame kana isinitti himna. Isin wajjin tokkummaa akka qabaattaniif isa arginee fi isa dhageenye sana isinitti himna. Tokkummaan keenya immoo abbaa haadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin jedha. Tokkummaan keenya eenyu wajjin jedha? Abbaa haadha wajjin ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin jedha. Tokkummaan kun tokkummaa maaliiti kan jedhuu fi tokkummaa hafuuraati. Tokkummaa hafuura qulqulluuti. Tole Kiristoos akkas jedha Wangeela Yohaannis 10:30 irratti. Aniif abbaan maalidha jedha? Tokko jedha. Abbaanii fi an tokko jedha. Tole yaada kana qabannee 17 biradhaan. 17:21 Wangeeluma Yohaannis. 17:21 irratti. Wangeela Yohaannis. Inni sila dubbise moo Maatiyos 10:30? Inni tamma dubbisaatuma Maatiyos 10:30. 10:30 dubbise. Inni amma dubbisuu jedhu mootu 17:21. Maatiyosuma. Wangeela Yohaannis. Yohaannis 10:30 kan. Okay. Inni nama dubbise Yohaannis 10:30 ka dura, sorry. Bifama. Yohaannis 10:30 dubbise. Ammas deebinee Yohaannis 17:21 irraa. Isaanis tokko haa ta'aniif. Aniif abbaan tokko jedheera mitire. Isaanis tokko haa ta'aniif yaa abbaa. Akka ati ana keessa jirtu. Anis si keessa akka jiru. Tokkummaa kana icciita isaa hubadhaa qofa. Tokkummaan kun Kiristoos abbaa isaa keessa ta'uudha. Abbaan Kiristoos keessa ta'uudha. Kiristoos nu keessa ta'uudha. Nu Kiristoos keessa ta'uudha. Tokkummaan kun tokkummaa maaliiti? Tokkummaa hafuuraati. Akka jiru isaanis nu keessa haa jiraataniif biyyi lafaa akka ati na ergite haa beekuuf kadhachuu kooti jedha. 22 irraa akkuma nuyi tokko taane isaanis tokko haa ta'aniif ulfina ati anaaf kennite isaaniif maal godheera jedha. Kenneera jedha. Kanaaf tokkummaan kunniin immoo tokkummaa hafuuraati. Fakkeenyaaf Kiristoos yeroo cuuphame kunooti ilma koo isa an jaalladhu jedhe miti. Iddoo meeqatti jechuun kan inni dubbate? Kunooti ilma koo isa an jaalladhu ka jedhu iddoo meeqatti dubbatame macaafa qulqulluu keessatti? Iddoo 2. Eessa iddoon tokko? Ibroota keessa. Iddoo tokko kana isa kunooti ilmi koo inni an jaalladhu ka jedhame gaara jijjiiramaa gubbaarratti. Wangeela Maatiyos 17. Inni Maatiyos 17 irratti 17 lakkoofsa 5 irratti natti fakkaata dheedama wajjinumaan laallaa. Utuu inni kadhachaa jiru kunoo duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaan uffise. Sagaleen duumessicha keessaa dubbate kunoo ilma koo isa an jaalladhu kan jedhu Maatiyos 17 lakkoofsa 5. Inni biraan mootu 3:16 kunooti ilma koo isa an jaalladhu jedha. Okay. Yeroo kunoo ilma koo isa an jaalladhu jedhu kana Maatiyos 3:16 irratti samiin banamee hafuurri Waaqayyoo isarratti maal ta'e jedha? Dhangala'e. Isarratti dhangala'e, isarratti buufame jedha miti? Yeroo gaara jijjiiramaa irra gubbaarratti immoo akkas jedhe Phexros isa lammataa 1 lakkoofsa 16 irraa akkas jedha. Phexros gooftaan keenya Yesuus Kiristoos humni isaa deebi'ee dhufuunsaas
isin biratti akka beekamu yommuu goone nuyi surraa guddinaa isa ija keenyaan argine beeksifne malee mammaaksa ogummaadhaan yaadame duukaa buunee miti jedha Phexros. 17 irraa inni Waaqayyo biraa ulfinaa fi guddina yommuu fudhate jedha. Eenyunni? Kiristoos Waaqayyoon biraa maal fudhate jedha? Guddinaaf ulfina. Guddinaaf ulfina fudhate jedha. Kanaaf 17:21 irratti ulfina ati naaf kennite isaaniif maal godheera jedha? Kenneera. Ulfinni inni fudhate kun ammootu dibamuu hafuura qulqulluu wajjin wal qabata jechuudha. Sababni isaa kana maal jedha? Kunoo ilma koo isa an jaalladhu isa gammachuun koo ittiin raawwatamuudha. Isa guddaa surra qabeessa sana biraa dhufeera jedha. Isa guddaa surra qabeessa sana biraa maal ta'eera jedha? Dhufeera jedha. Nuyis warri gaara qulqullaa'aa gubbaatti isa wajjin turre immoo sagalee waaqarraa isaaf dhufe kana maal gooneerra jedha? Dhageenyeerra. Kanaaf tokkummaa hafuura qulqulluu ka jedhu isa kanaadha jechuudha. Tokkummaa hafuuraa kan nuti illee eeggan, abbaaniif ilmi ittiin tokko ta'an, kan nuti deebinee walii keenya wajjin tokko ta'an, kan nuti Kiristoosii wajjin tokko ta'an, tokkummaa isa hafuuraa isa kana jedhu. Kanaaf tokkoffaan lammaffaan Qorontos boqonnaan 13:14 dubbii hidhaa waliigalaa ka dhiyeessedha jechuudha. Tokkummaan keenya Waaqayyo Abbaa wajjin ilma isaa Gooftaa Kiristoos wajjin. Tokkummaan kun tokkummaa maaliiti? Tokkummaa hafuuraati. Tole, dhugaa kanatti jabaannee jaalalaan lakkoofsa 11 irraa ol deebiin dubbisaa. Lammaffaa Qorontos 13:11 irraa ammas obboloota koo nagaatti taa'aa, karaa keessan qajeelfadhaa, waan nu isinitti dhageessifannu yaadatti qabadhaa, waliigalaa nagaatti jiraadhaa, Waaqayyo inni jaalalaa fi nagaa qabu isin wajjiniin in ta'a jedha. Amiin. Yaada qulqullaa'aatiin wal dhungachuu nagaa wal gaafadhaa, warri Waaqayyoof qulqullaa'an hundinuu nagaa isiniif dhaamusa Phaawulos jedhu kana dubbifneen xumurreetiin jenna. Kanaaf dhugaa dhageenyetti akka jiraannu Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu.